Hayyee viidiyoo wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee nama gammachiisu sinii qabadhee dhufeetiin jiran siniin jedha. Maaltu si gaddisiisee maaltu si gammachiisee naan jechuu dandeessu hordoftoota kiyyaa. Kaleessas sa'aatii kana viidiyoo sinii waraabeetiin ture jechuudha. Har'as immoo sa'aatii kiyya eeggadhee viidiyoo jala bu'ee sinii fideetiin dhufe siniin jedha. Yooyyaa nagaa sin gaafachuu hin irraanfanne hunda keessaniinuyyuu wantin ariifadheef jechuudha. Wanta ariifachiisaa waan ta'eef jechuudha. Osoo nagaa sin hin gaafatiin gara dubbii kiyyaatti seenee fi innaa kaleessa wantootani sinii qabadhee dhufe keessaa waa lama waa sadii mataa sinii tuqeetiniin akkasin viidiyoo sana wajjin wal qabatee akka deemuuf barbaadeetan jechuudha. Viidiyoon ani kaleessa sinii an gaddaa keessaa kan sinii waraabe kan ibsaan maammeen dachaas Assaqaayyaa jirudha. Kaleessa immoo kan hin qabadhe sinii dhufee viidiyoo ibsaa fi abdiin walitti dhufanii lachuun isaanii tokko ta'anii akka mucaa maammee jedhamu kana harkaa ijoollee tana lamaan akka baasan jechuudha kan inni qabadhe sinii dhufe. Innaa isaanis galata rabbii akkuma kaleessa siniin jedhe tokko ta'anii kunoo har'a immoo waan haaraa qabannee dhufnee jirra siniin jedha. Hordoftoota koo fi kabajamtoota koo sinis sheer laayik koomentii gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Innaa wanti kun wanta badaa waan ta'eef wanti kun wanta suukanneessaa waan ta'eef wanti kun dhaabbachuu qaba siniin jedha. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa jirra jirtu siniin jedha irra deddeebi'ee nagaa sin gaafadha jechuudha. እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም ሰላም ነው። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ትናንትና በአማርኛም በኦሮምኛም እየተቀላቀልኩ እየተቻልኩ እያወራው ነበር። ዛሬም በኦሮምኛ ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደ እምገባባችሁ ማለት ነው። አንዴ በኦሮምኛ አንዴ በአማርኛ እየተናገርኩ አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንታችሁ ደግሞ የምጠብቃችሁ ማለት ነው ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ ነው እና ሁላችንም ይሄ ቪዲዮ እንዳያችሁበት ሼር ላይክ ኮሜንት ጎቹ እንደገቲና ስንኝ ጀዳ አሱማኒ ወንተንኒ ቀበዴ ዱፌ ማሜን ደቻሲ ፊ ኦቦሌቲ ሃዳ መና ኢብሳ ጀቹudha ከንኒ Assaqaayyaa ture. Har'a garuu mucattiin sun argamtee harka baatee harka dachaasii baatee harka ibsaa galtee jirti jechuudha. Kun gammachuu tokkodha jechuudha. Isas immoo akkamitti baatee akkamitti argatanii akkamitti fidanii jechuu dandeessu. Kutaa inni keessatti affanee ijoollee kana dabaddabaa hidhee garafaa bishaan osoo ittiin kenniin midhaan osoo ittiin kenniin jechuudha. እዛ ክፍል ነው yookiin immoo kutaa sana keessa jechuudha kan inni argate jechuudha. Xoqqumaadhaan naqe jechuudha. Inni lammaffaa ደግሞ ምንድን ነው የምላችሁ ማለት ነው እሱ አንድ ክፍል ላይ ልጆቹን አስሮ እግሩን እጁን ውሃ ሳይሰጥበት ምግብ ሳይሰጥበት እዛ ጋር ያሰቃየበት ቦታ ነው ማለት ነው። ኢብሳ እየደረሰበት ማለት ነው። የኢብሳ ሚስቱ ኢቱ ናት። ከዛ እዛ ከተገኘበት በኋላ እሱ ትናንትና ሲፎክር ነበር። ማንም መፎክሩ ማም እየተፎከረ ነበር ማለት ነው። ወይም ኢብሳም አስራለው ወይም ደግሞ አብዲም አስሬ አሰቃየሃለው ያለ እየተፎከረበት ነበር መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። እንደውም ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ቪዲዮ መቀዳት አቅቶ እሱ መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው ማለት ነው የቀዳውት ቪዲዮ። እና ምን እንደማለት የፈለኩት እኔ ትናንትና ሲወራ ወይም ደግሞ ትናንትና ሲፎክር ማለት ነው እኔ እናቴ ትሙት እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ማለት ነው። እና ጀግና መሰለኝ በቃ ሲፎክርበት በቃ ኢብሳ ሲሄደው
ስንት ነገር የማደርግ ወይም ደግሞ ስንት ነገር ምን እንደምላችሁ አላቅም። እናቴ ትሙት ግን ዛሬ ኢብሳ ሲሄድበት ማለት ነው ዘጋበት ማለት ነው። ራሱም በሩን ከፍቶ ለራሱ ነፍስ ሳይወጣበት ከቤት ወጥቶ ጠፍቶ ልጅቷን ኩታ ክፍሌ ውስጥ የታሰረችበት ወጥታለች ማለት ነው። እና ወጥታ ተገኝታለች። ከቤተሰቡ ተቀላቅላለች። ግን ልጅቷ በጣም ተጎድታለች። ምግብ የሌለበት ውሃ የሌለበት ማለት ነው ቤት የቆየችው ማለት ነው። እና አሁን ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ ታስሮ ሰው የሚሰቃየው ማለት ነው ቢዱን አኬል ወይም ደግሞ ምግብ ሳይሰጡበት ወይም ደግሞ ውሃ ሳይሰጡበት ሳይሆን እስር ቤትም ሲታስሩበት ወይም ደግሞ እስር ቤት ከተገባ ሰው ማለት ነው ምንድነው የማደርገው? ሰው እስር ቤት ከተቀመጠበት መንግስትም ምግብ ያበላበት ያጠጣበት ነው ሞት ከተፈረደበት ሞቱን የምገድለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ጥፋት ካጠፋበት የሱ ጥፋት ሞት ፍርድ ከሆነበት ምንድነው የሚደረገው? የሞት ፍርድ ስለሆነ ስለዚህ አብልቶበት አጥጥቶበት ሆዱን ባዶ ሳይሆን ሆዱን ሞልቶበት ነው የምገድለው ማለት ነው። ግን ይሄ ልጅ ምንም ሳይሰጥበት ምንም አላደረው አንድ ኩታ ክፍል ውስጥ ያሰርበት ያሰቃየበት ምንም ምግብ ምንም ኢል ሳይሰጥበት አሰቃይቶ የነበረበት ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅቷ ብትጎዳም ልጅቷም የፈለገችን ብትጎዳም አሁን ወታለች ከኢቱ ከኢብሳው ተቀላቅላ ከቤተሰቡ ጋር ሆናለች ማለት ነው። እና ወንት ባየነ መገመቺሱ ኦሶ ሀርኪ ተካ ኦሶ ሚሊ ተካ ኦሶ እጅ ተካ ኦሶ ኢልካን ተካ ኢራንጨቢን ሙጨዮን ባቴ ጅርቲ ጀቹudha sinii galee እና karaa kana gammachuu qabna siniin jenna ibsaa eessa godhee jechuu dandeessu jechuudha. Ibsaan eessa jira wayin dammoo dachaas mucayyoo yoo gaafatu jechuudha eessa geesse kutaa sana keessatti dachaas hin argamne bakka kamitti hidhamee jira yoo jedhamu bakka bakkatti hidhee kutaa dabarsee hidhee ijoolleen kun bakka tokkotti hin argamne kan argamte obboleetti ibsaati jechuudha. Innaa kanaafuu ishiin argamtee jirti borummoo hin beekamu jechuudha. Wanti dhalatus yookiin wanti godhamus wanta hin beekamne murteessuun ni ulfaata siniin jedha asumaanii እና dhugaa dubbachuudhaaf jecha maammeen jechuudha yoomiyyuu taanaa yoomiyyuu itti milkaa'u jechuudha. Namni nama miidhu namni baqa nama xiqqeessu yookiin immoo rabbii isaa kan waan isa uume sodaa rabbii dhabuun isaa minaan bishaan malee ijoollee kana kutaa keessatti hidhee assaqayya'uun isaa dhugaa waaqaanaan baay'ee na gaddisiise jechuudha. Baay'een gaddi akka mataa kiyyaatti baay'ee na gaddisiise siniin jedha. Innaa kanaafuu ijoolleen kun mucattiin kun baatee jirti. Ammas immoo dachaastu hafe jechuudha. Dachaas immoo waaqayyoo bichaa osoo homaa isan godhiin beela'ullee dheebotullee jechuudha. Lubbuu waaqayyoo kaayee gaafa qanii malee hin baatu akkuma jedhan lubbuu waaqayyoo kaayee gaafa qanii baate silasii beela'eef namni hindu'u guyyaa lama guyyaa sadii tasaqaayya'ee ka inshaallah hin baajenneeti jechuudha. Kan nuti abdii qabnu siniin jedha. Innaa kanaafuu kanas immoo abdiidhumaan eegaa jirra siniin jedha. Kana biratti immoo wantootanii abdii fi ibsaadha dhaamutu jira. Kaleessallee viidiyoo koo keessatti dhaamsa wayii dhaamee fiitanii jira jechuudha. Waan hundaarra of eeggannoon barbaachisaadha siniin jedha. Ibsaa wantaniin abdii wajjiniin sinii dhaamu yoo deemtan kophaa hin deemina siniin jedha. Walii galteen keessan baay'ee barbaachisaadha. Waliin deemtanii mucaa zaalim yookiin immoo ijoollee kana assaqaayya'aa jiru kan harkaa baasuudhaaf tokko taatanii
wanta baay'ee nama gammachiisu siniin jedha asitti dhugaa baay'een gammada lama taatan yeroo deemtan jechuudha ammas hin layya'aminaan siniin jedha garaagara hin deeminaa tokko ta'a akkuma immoo mucattii kana baastanii itti milkooftan dachaasillee baastanii sin jidduutti argame akka borus viidiyoo haaraa qabannee dhufnu asumaan abdiin qaban siniin jedha እና አብዲ አማሌ ኢባን በት አብዲን ኦፍ የገቹ ቀባ ከኒ ማሜንቲ ከካቻ ጅሩ ማሜን ከንቲ ከካቻ ጅሩ አብዲ ለጀቹዳ አብዲን ሞ ኢባን በት ኦፍ የገቹ ቀብዳ ኢሰ መነሳ ድረሲ ዴሜ nama video waraabbatedha mana isaa dirasii deemee balbala isaa dura dhaabate nama waa meeqa makiinaadhaan dhaqee achitti waa meeqa godhee bahedha jechuudha. Innaa kanaafuu of eeggachuu barbaachisaadha. Yoo mana keessa taa'anillee kophaa hin taa'inaa, yoo baatanillee kophaa hin bahina sinin jedha. Innaa kanaafuu adaraa keessan harka diinaa akka hin seenne inni mucattii kana bishaan malee minaan malee assaqaayyaa ture. Siniin immoo lubbuudhaan illee sin akka hin maarre kun gaaffiin qabu siniin jedha. Boru nafsi keessan illee akka baasu kun gaaffii nama hin gaafachiisu siniin jedha. Kanaafuu harka diinaa galuudhaan jecha of eeggannoon barbaachisaadha. Of eeggadha.